waamicha ilmaan Oromoo guutuu idila addunyaa akkasumas dachee Oromiyaatti argamtan hundumaaf jaarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo hundeeffama bu'uuramuu isaa waggaa tokkoffaadha fuullee keenyatti guyyaa muraasaan booda seenaa wal fakkaataa hojiiwwan bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo taliiguu fi diinagdeen waraana bilisummaa Oromoo utubuudhaan akkasumas ijaarsa siyaasaa fi caaseffama keessoo qabsoo bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo riqicha waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan ilmaan Oromoo yaadrimee kaayyoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas murtoo fi ilaalcha qulqulluu wajjin qabaachuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif qabsoo hidhannoo gabbisuu irratti fuulleeffachuudhaan dhaloonni seenaa barate yoomillee taligaa diinaatiif hin masakamu jedhuun cifraan gaaddisa marii dhaloota waraana bilisummaa Oromoo leenjiiwwan baatiiwwan dheeraadhaaf fudhateen booda maqaa jaarmiyaa kanaa seenaaf hojmaata jaarmiyaa kanaa faana bu'ee guyyaa kana eebbifamuuf jira. Eebba hundeeffama jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo irratti hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Abaa'oo Waboo Jaal Marroon yookiin Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Goollichi Dhangee akkasumas qabsaa'onni bilisummaa Oromoo gameeyyiin hedduun ulfoo qabsoo bilisummaa Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiranii fi miseensonni kora sabaa bilisummaa Oromoo hooggantoonni jaarmiyaalee adda addaa qaqqaaliin qabsoo bilisummaa Oromoo diinagdeedhaan waboo tumsaa jiranii fi hayyoonni hedduun miidiyaan hedduun irratti kan hirmaatan guyyaan dhiyaateetii jira. Kabajamtoota ilmaan Oromoo as jalatti argamtan hundi keessaniyyuu miseensota haaraa ijaaruun diinagdee keessan hunda dachaa harka furdifnee waraana keenyaaf yoomillee humna haa taanu. Waraanni bilisummaa Oromoo hiree furtuu jiraachuu Oromummaa fi Oromiyaa akkasumas egeree biiftuu bilisummaa Oromooti. Kun sagalee gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromooti.